Mutiri gamu dalana bakoti anta eni lalu wanabdala koti dugan fira koti yo mutti sarbamu mirkisa bakoti anta eni lalu anafqama koti dugan fira koti namfalma hinkanu lala bako namfalma hinkanu lala bako anta eni lalu hinkanu lala bako ormike ena nalu hinkanu lala bako falmadu lala bake ormike sinalu falmadu lala bake falmadu lala bake utulal tudigame maniyada yesa chalifte matesa falmadu besa utulal tudigame maniyada yesa falmachum besa falmadu lala bake chalifte video wattoota keenya akkuma argaa jirtan akkuma dhagaa jirtan keessumaanu video waraana dablisummaa Oromoo irraa keessan qarreen yeroo ammaa kana hidhattee waraana jirtu ummata keenya jajjabeessuu yookiin ummanni keenya maal godhuu akka qabu ummanni keenya yeroo ammaa kana waraana ofii akka maal godhuu qabu kan hubannoo garagaraa kennaatis jirtu kana yoo jennu keessumaan waraanni yeroo ammaa kana biyyattii keenya keessatti labsame yookiin ammoo opereeshinii jechuun yeroo ammaa kana bilchinnaa fi akkuma kana waraanni dablisummaa Oromoo kallattii fi kallattitti lola hamaa keessa kan jiran erga lola hamaa keessa yookiin Oromiyaan seente yeroo ammaa kan ilmaan Oromoo immoo haati Oromootiif abbaan Oromoo yeroo ammaa kan ajjeefamu akkuma kanaan manni garagaraa irraa gubataatis jira ummanni keenya immoo hangam dammaqina qabu hubannoo kana waraanni dablisummaa Oromoo ummata kanarraa qolachuuf yogguu dhufutti waraanni ummanni keenya immoo hedduun isaanii kan baqachaa jiru keessumaan daa'immanii fi abbootiin gurguddaa yookiin immoo dubartoonni kallattiimaan waraana dablisummaa Oromoo jala kan dheessaa jirantu argamaatis mul'ataatis jira yoo kana jennu waraanni dablisummaa Oromoo ummata Oromootiif yookiin immoo ummata Oromoo irraa diina qolachuuf malee ummata Oromoo ajjeesuuf yookiin mana hiyyeessaa yookiin mana haadha Oromoo gubuuf miti ummanni keenya immoo kana hubachuus qabu ummanni keenya immoo akkasittis beekuu qabu tokko lammaffaan ummanni keenya keessumaan jiddu gala biyyattiitii fi keessumaan naannawaa Arsii keessatti yeroo ammaa kana hangam hubannaa waraanaatii fi yookiin hubannaa tarsiimoo waraanaa qaba jenneetis haa hubannu kallattii kanaan ammoo mee ergaa kana yookiin ammoo qarree tanarraa waraana dablisummaa Oromoo irraa yeroo ammaa kana ummata naannoo gargaraarraa yeroo ammaa kan ergaa dabarsaa jirtu isheerraa dhageenyee walitti deebina viidiyoo kana wajjin turtii gaarii isiniin jedha Patriotate. Inam sini galara. Ati yo lugu manama Oromummaa sabku patriotate. Hindi dayote. Obbolessa ke fingatti tayote. Haadho ke fingatti ta Oromoo akka keeti hindi fatayote. Kani jira dhaabbate jabeessu eenyu sima ofike. Dhagaa jirtu. Kanaafi waraanni bilisummaa Oromoon waliif maali dare? Haadha qoftaadha. Anan tana qarri shamarree Oromoo ta'ee gaafa singiddu jiru. Oromoo rangala. Ergi Oromoo rada wadde singiddu yoo shiftaa jedhame Oromoo shiftaa yoo naan jedhe anani fan baye qabsaayere natti mudandeessu yoormaan ko akkasumaan ta'eere yoo akkaste kanan eloon ko akkasuma ta'e jechuudha akkasumaayyuu waraana bilisummaa Oromoo isiniif jedhe isin dura dhaabbate isin barsiisaa jiru cina dhaabbate kan jabeeffachuu danda'u eenyu uummata Oromoo irratti natillee nu edhi maani boca ittiin teetti maaliif rafta so ati Oromoo miti Oromoo ergi Oromoo taate kunati akkuma dhagaa jirtanii fi akkuma argaa jirtan kanatti viidiyoolee keessumaan garaa nama nyaatu waraanni dablisummaa Oromoo ani siif jedhee waraana yookiin ammoo bosonatti galuun koo keessumaan ummanni Oromoo kan hin beekne yookiin isin anaan yoo diin yookiin ammoo shiftaadhaan jettan ani eenyuuf haa lolu eenyuuf haa falmadhu jedhe deebii fi yookiin ammoo gaafii kanaaf keessumaan waan garaa nama nyaatu ummanni keenya kan yeroo ammaa kana tarsiimoo itti deemee yookiin ammoo lola kana geggeessuuf yookiin ammoo waraana dablisummaa Oromoo bira dhaabbachuu kan qabus amma fakkeenya guddaa kan fudhatte keessumaan jaalli teenya yookiin ammoo waraana dablisummaa Oromoo irraa ergaa hawaasa ofiitiif kan kaayaa jirtu nuti ummata Oromooti nuti ilmaan Oromooti
nuti Oromoof jennee falman qabsoo kana kan gochaa fi jirru ummata Oromootiif. Nuti ammoo ummanni Oromoo gaafa nuuf shiftaa jedhee nu arrabsu nu eenyuuf haa falman gaafii kana eenyutu deebisa. Gaafiin kun ammoo hunda keenyaaf gaafii ta'uu qaba. Haa ta'u yeroo ammaa kana diinni keenya yookiin ammoo diinni ilmaan Oromootiif haadha Oromoo ajjeesee abbaa Oromoo ajjeesee mana isaanii irraa gubaa jiru. Qabeenyaa fi akkuma kanaan wanta isaan qaban saamuudhaan kan abiddaan barbadeessaa kan jiru diina Oromooti. Diina Oromoo yookiin ammoo yeroo ammaa kana keessumaanuyyuu mootummaan diktaatar Abiy Ahmad biyyattii san keessatti waraana isaa bobbaasee yookiin waraana naannoo biraarraa bobbaasee ummata Oromoo kan ajjeesisaa jiru moo ummata Oromootiif jedhee yookiin ilmi Oromoo Oromoof jedhee kan dhaabatetu diina Oromooti. Dubbiin tun faallaa fakkaatti. Ummanni Oromoo hedduun yeroo ammaa kanatti waraana adda bilisummaa Oromoo akka diinaatti horri ilaaltan waraana adda bilisummaa Oromoo ilma keeti siif jedhee qabsaa'e siif jedhee du'aa jira siif jedhee ammoo dachee san irrattis wareegamee yookiin wareegaa jira. Namoota yookiin diinota keenya yookiin ammoo ummata Oromootiif mana haadhaa hiyyeessaa mana abbaa hiyyeessaa akkuma kanaan dubartii gudeeda abbaa Oromoo ajjeesaa yeroo yerootti keessumaanuu nama jira lubbuun gubaa kan biyyattii san weeraraa jiru mootummaa biyyattii bulchu. Mootummaan biyyattii bulchu gaafa diina Oromoo ta'e immoo ummanni Oromoo akkamitti laaluu qaba. Diinni Oromoo eenyu haa ta'u waraanni adda bilisummaa Oromoo immoo ummata Oromootii fi haadha Oromoo hin ajjeesin yookiin dacheen Oromiyaa bilisanuuf haa baatu nuti abbaa biyyaati abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuu qabna jechuun kan lubbuu ofii aarsaa hin qabne kafalaa jiru. Kanaaf ummanni Oromoo kallattii fi kallattitti diina keenyaaf dhaabbachuu fi waraana adda bilisummaa Oromoodhaaf dhaabbachuun kan duubatti hin qabne yookiin kan mamii hin qabne ummata Oromootiif warra falmatu yookiin ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun murteessaa yookiin ammoo kallattiin amansiisaa akka ta'u ummata keenyaaf ergaa irra deddeebine daddabarsaatis turre. Haa ta'u waraanni adda bilisummaa Oromoos ammoo ibsaatis jira. Jiddugala biyyattii keessaa fi keessumaaniyyuu naannawaa Arsii keessatti waraanni baratamaa miti. Haa ta'u yeroo ammaa kana ammoo waraana akkamitti hubanna? Waraana ammoo akkamitti geggeessuu dandeenya? Waraanni ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo ummanni keenya bal'aan yookiin ammoo naannoo Arsii irraa godinaalee Arsii garagaraa keessatti yeroo ammaa kan sochiilee garagaraa kan jiru ummanni keenya akkamitti akka simachuu qabuu fi yookiin ammoo ummanni keenya akkamitti akka simachuu qabus ammoo tarsiimoo fi yeroo keessatti ummanni keenya keessumaanuu tarsiimoo kan hubachuu qaba yookiin irratti hojjechuu qabna jechuun keessan kallattiin ammaa kan aadaa dureedhaan irra jiru. Yeroo keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo ani eenyuuf bahe yookiin ammoo ummanni Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo eenyu? Waraana adda bilisummaa Oromoo jechuun ammoo maali jennee olaa gaafannu ofis haa gaafannu. Kallattiimaan waraanni adda bilisummaa Oromoo maal gochaa jiraa fi dhaamsaa waraana adda bilisummaa Oromoo irraa hawaasaaf kennamu kallattiin dhaggeeffannee walitti deebin. Isa wajjin turtii gaarii hanga xumura sagantaa keenyattis ammoo nu wajjin turtii gaarii godha. Waraana bilisummaa Oromoo isiniif jedhee isin dura dhaabbatee isin barsiisaa jiru cina dhaabbatee kan jabeeffachuu danda'u eenyu? Uummata Oromoo irra finaafillee nu wedi maani boca ittiin teetti. Maaliif rafta? Ati Oromoo miti. Oromoo dhabdi Oromoo taate kun Tigiraan nuti akkasiin qabsootu barbaadda. Kun Tigiraan udaan irraa baaftee haadhaan jirtu. Biyya ishee bilisoomsaan jirtu na dhagaa jirtu. Waraanni bilisummaa Oromoolee akkuma waraana Tigiraa kana dhaabbatee biyya isaa lolaa jira. Har'a kan dhaabbatee Oromiyaa keessatti gufuu waraana bilisummaa akkuma viidiyoo kana irratti argaa jirtan keessatti ummanni Oromoo keessan waraana adda bilisummaa Oromoo kallattiin isaan ittiin jajjabeessan maalidha? Waraana adda bilisummaa Oromoo keenya jennee gaafa fudhanne yookiin ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo gaafa deeggarre mootummaan isa ammoo kallattiin ilmaan Oromoo ajjeesaatis jira. Manneen Oromoo yookiin ammoo manneen haadha hiyyeessaa gubaatis jira. Kallattii kamiin yookiin ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo deeggaruu yookiin ammoo gargaaruu dandeenya. Tokko kallattiin taane yookiin kallattii isaaniif kennu kallattii dogongoraa kaa'uu fi kallattii tarsiimoo yookiin waraanaaf qabu kallattii fi kallattii keessatti keessumaanii ummanni Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo keessa yookiin ammoo yaada gara waraana adda bilisummaa Oromoo qabaachuu akka qabus asumaan isin ibsina. Dhaggeeffattootaa fi daawwattootaa keenya sagantaan keenya guyyaa addaa kanuma fakkaatu sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa. Ani sagantaa kana qopheessee kan isinii dhiyeesse obboleessa keessan Riyaad Bashir.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti waan nu daawwattaniifis galatooma. Namoonni hanga maatii keenyan ta'in asumaan maatii keenya ta'a yeroo fi yeroo keessatti odeeffannoo kallattii Oromiyaa irraa dhufuu fi haalli oolmaa Oromiyaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo guyyaa fi guyyatti kan isiniin geenyu ta'a. Kanaaf ammoo maamila keenya ta'a odeeffannoo waraana adda bilisummaa Oromooti jajjabina waraana adda bilisummaa Oromoo kallattiidhaan yeroo fi yerootti sagalee fi akkuma kanaan suur sagaleedhaan kan isiniin geenyu ta'a. Kanaaf hanga xumura sagantaa keenyaa waan nu hordoftaniif galatooma horaa bulaa deebana. Inni lubbusiif kennee beekun iddoo waan sodaanisitti fakkaata. Na dhagaa jirta. Maraatu miti waan dhaabbate si dura dhaabbadhu dirqama Oromummaan na hiisise malee. Sammuu dhabe sittiin fakkaati namna raadhe sittiin fakkaati hin maraanne nagaa hunduu qaba. Gaafa waan Oromummaa dubbatan maaliif quuqamii lammii sittiin dhaga'amu maaliif hin aartu maaliif hin kaatu. Maaliif haaduu hojjee taatamu? Maaltu si haaduu hojjee? Gattaa caqasa. Maaltu si haaduu hojjee? Injira. Oromiyaa bilisummaa qophii. Dargaggoon Oromoo qophii. Qeerroon Oromoo qophii. Qarreen Oromoo qophii. Ayya qophaa. Yaamicha isinii goona. Duubaan baatu waaqa kadhannu bara. Kanaaf guddoo isin jaalannaa. Fayyaa nuuf ta'a.